والله وانا جايبه علي مكان عارفين ثاني اللي همبيكو كبرستاكي كمان كبرستاكي نسالني الفات جماعه في ججبين يمكن عندهم دول فاتا توما برابلا سميله باسي أنفني فتيات أخيرو هرتكنا دبرتوني كنا هيسنرا dhugaa dubbachuudhaaf nama muraasatu waan kana qopheesse dhoosaadhaan qopheessanilleedha yeroo kana godhanii waan godhameef qaba ergaa qaba kennaa nama tokko yeroo kennamu hamilee namoota dubartoota biraatiif akka ta'uufi hamulee namatti horaa akka dubartoonni biraallee akka fatiyaa cimanii hojjetanii qabsaayanii fi kanaaf baay'ee galatoomanii warroonni waan kana qopheessan galata baay'ee qabdanii dhugaa dubbachuudhaaf fatiyaadhaaf kun baay'ee miti isinillee waan kana feetee yookiin waan biraa osoo hin ta'in hamileedhaa fi baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne namoonni baay'een jaalala qabdurraa abbaa manaa waliin jiraannu of caalaa jaalanna haa ta'u malee saba biraa ta'ee ala bultee dhiiraa waliin qabsooftee dubartii waliin dhaabbattee yeroo isin qabsooftu osoo inni nama hamaa ta'ee fuulatti gurraachesse akkuma waliin beennu san taasilaa nama gaarii waan ta'eef qabsoo kenna. waa'ee rakkoo oromummaa kana akkuma nuti hubatee isii jajjabeessee manaa baasee ala bultee ala ooltee qabsaa'aa jirti jechuudha. Hundi keenyayyuu mana keenya keessatti abbootii manaa keenya amansiisnee waan Oromoo fi Oromiyaa irratti waliin hubannee fuuldura irratti gaafa deemnu isiidhaaf harka godhameef walirraa faffagaran kennaa kanaa miti isin kun kennaa miti isaaniif homaayyuu miti kana caalayyuu isin baasaayyuu miti garuu hamilee nutti akka hamilee ta'uuf kanaaf baay'ee galatoomaa wanna godhameef fatiyaa hamilee sitaa horamu kana caalaa daran akka jabaatti qabsooftuu fi inshaallah konkolaataa binnaa